Ashama harka fuunii daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin ga'u jenna. Egaa akkuma adeeffannee har'aa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee irraa keessummaan kiyyas obbo Magarsaa Waaqoo jedhamu. Obbo Magarsaan keessattuu kibba bahaa Oromiyaa keessatti qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuudhaan gaaga'amni garaagaraa irra ga'eera. Akkuma daawwataa jirtan yeroo ammaa kana waan dhaabbatanitti hirkateetu kan deemuu danda'u yookaan immoo kireechiin deemaa jira. Egaa kun hundumtu kan irra ga'e sababuma mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sochii gochaa jira turee fi keessatti hirmaataa tureen. Sana boodas immoo gara biyya alaatti bahee biyyoota ollaa Oromiyaa keessatti rakkinni irra gahaa ture. Fakkaataa edda gara biyya UK seenes egaa haalli jiruu baqaa haala miidhama akkasii kan keessatti maal akka fakkaatu waan hedduu seenaa guduukaa turan sinin jedha. Gaaffii si dhiyeessineef keessattuu gaaffiif deebii nu waliin taasisuudhaaf tole jettee dhiyaachuu keetiif maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hedduu galatoomi siin jedha. Mee gaafa ijoollummaa kee irraa haa kaanu waan hedduu amma akkuma beeksisetti haalli ati keessa turte gabaabaatti daawwattoota keenyaaf ibseera. Ati immoo kibba bahaa Oromiyaatti akka dhalattee bakka sana eessatti guddatte bara kamii miidhamni kunillee kan sirra ga'ee sababni isaa maal akka ta'e sarraa jalqabee marii keenya sarraa kaafne. Tole galatooma isinis warri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qopheessitoonni qophii kanaan affeeruu keessaniif hedduu galatoomaadhaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma isin beektanii jalqaba waliin jennetti ani kan itti dhaladhe godina Baaleeti. Naannoo aanaa Sawweenaa jedhamu naannolee kana keessatti dhaladhe ture naannoo kana dhaladhe. Egaa yeroo ijoollummaa egaa hanga tokko maatii kiyya waliin jiraachaa ture. Maatiin lafa uummanni keenya irra guddaan kam isinuu beektanii qotachuu fi tiffachuu kanneenumaan bulaa kanneen keessatti maatii kan warraa dhaladhe. Egaa akkasuma naayitii waan keessa gara qabsoo bilisummaa Oromootti makame jechuudha. Bara 1991 Hararitti jechuudha. Dirree zoonii Harar godina Hararitti dhaabatti makame achi naannoo Laga Beeraa jedhamu Harargee dhiyaa keessa akkasuma Bilqaayii bakka jedhamutti leenjiilee dhaabni nuu kennee eegasii immoo hojii marrattuu ramadamee Hararuma keessa ture jechuudha. Hagam turte achi keessa? Hanga bara kamii? Ani naayitii waan itti makame naayitii waan leenjii fudhannee akkuma leenjii fudhannee naannoo Galamsoon gubbaa naannoo Hardiim jedhamu jira, Bubbee jedhama, Mudhii Jibrii jedhama. Lafoota kana keessa turre yeroo kanatti humni wayyaanee yeroo sanitti isilleen kichuudha. Waanuma karaa makiinaa karaa diidaa gubbaa karaa makiinaa kanarra gad horiitee bakka qaqqabattu malee yeroon suni bulchiifni godina Harar akkuma jirtu dhaabbatni bilisummaa Oromoo jala jira. Isinis yeroo san humni isaanii guddaan kutaa Shawaa naannoo amma Birgeedii bakka jedhamu magaalaawwan jira kaambii waraanaa guddaan jira ture. Achirraa yeroo sanitti nu qoqqooftiftii jechuudha karaa amma bordoddee kanaan yeroo sanitti hedduu humni isaanii guddaa yeroo sanitti kutaa Shawarraa achinitti kan bobba'aa ture. Osoma kanaan jirru yeroo sanitti dhaabni humna buttaa tokko humna jajjabii ijaaree abbaa buttaa tokko waliin kutaa Shawaa seennee jechuudha lafa Shanaanoo karaa jedhamu kanaan Martii jedhama karaan kun lafa tana keessa ol seennee yeroo sanitti akkuma achi seenneen yeroo sanii lola Karrayyuu fi Affaarii fi kanatu yeroo sanitti loloonni hamaamaan uummata jidditti jiree lola sana akkuma achi seenneen humni keenya yeroo sanitti uummata keenyallee dubbisee loloota kanallee dhaamsee egaa waraanni bilisummaa Oromoo chaartara galuutti kutuma Shawaa keessa ture jechuudha achuma turre. Eegasii gad deebinee ammallee humna muraasa tokkootiin humna yeroo sanitti jajjabii ijaaramne humna jajjabiitiin karaa diidaa kanaa fi karaa humnaa kanarra socho'aa turre jechuudha. Asiin bordodde irraa kaasee hanga asiin mi'eessoo asiin egaa laga Awaash kanatti lafoota kanarratti yeroo hedduu isaanii humna diinaatiin wal dura dhaabbataa turre. Baay'ee gaa dhaabni humna isaa 91 keessa 92 keessa chaartara galchanii jechuudha waraanni mooratti agaluu jedhamee ture. Nuti ammoo akkasumatti ramadamnee itti kufnee yeroo sanitti gaasuma akkasitti ramadamnee humna san irra jirru Tigroonni maal jedhamu kanatti waraanni bilisummaa Oromoo mooratti gallaan lafoota duraan nu keessaa kaan hunda qabachuu eegalte jala deemtee qabatti.
dabballoota dhaabaa yeroo kanatti gaa maal godhan yeroo sanitti dabballoonni biyya keessa socho'uun karaa nagaatiin filannoon gaggeeffamu uummata dudubbisuu uummata ijaaruu fi dammaqsuu kanarratti bobba'anii irratti tarkaanfiilee fudhachuun diinaa yeroo sanitti akka hamaa ture naannolee san keessatti. Naannoo san qofa osoo hin tokkaane wanni kun Oromiyaa guutuu keessatti jechuun yeroo sanitti yeroon tarkaanfiin akkasii fudhatamaa ture kanneen keessatti ture jechuu barbaadeeti. Miidhaan kun amma akkuma arginetti amma miidhaan kun yoom sirra gahe? Miidhaan kun eegasii Harar keessa yeroo hedduu turreetuma toora gara naayitii xumura isaa gara naayitii tiriitti kaseennu humna muraasa tokkootiin godina Baaleetti ramadamnee eegasii gara Baalee naannoo Beeltoo kana turre. Eegasii illee dirqamoota garaagaraa fudhannee dhaabni dirqama adda addaa nuu kennee bobbaarra turre. Ati 95 keessa dhaabni ajaja humna jajjabii godhuudhaan ramadee jechuudha. Yeroo sanatti nuti nama aga tokko humna jajjabii dhaabaa keessatti ramadamnee socho'aa turre jechuudha. Yeroo sanatti godina Baalee kana keessa bakkoota hedduu keessa turre jechuudha. Kutaa Arsii, Baalee, kanneen Goobbaa, Diishoo, asiin karaa gubbaa asiin amma Heerarurraan dabalatee Shirkaa lafoota kana hunda isii keessa socho'aa turre yeroo sanitti. Achuma deebii gaddeebinu kanarratti gaa yeroo sanitti 97 baatii lammaffaa keessa dhaabne jechuudha. Yeroo sanitti lola hamaa lola guddaa ofii tilee lamaan jidduutti ta'e mootummaa wayyaanee jidduutti ta'e irratti dhaabne jechuudha. Yeroo san gaagamne kun narra gahuu danda'e. Mee akkam ture egaa amma Oromummaadha jettanii mana baatanii miidhaan kun isinirra gaheera. Ammoo jiruun nutiyyuu hadhaa qabsoo keessatti nama gaafatu irra aananii Oromummaa dursaniitu namoonni muraasni gootonni hedduun kan waan kana irratti hirmaatanii dirqama Oromummaa bahaa turan hedduudha. Isaan keessaati tokko waan taateef mee isaa fi waan kana akkamitti wal bira qabdee ilaalta ibsitame? Baay'ee bareeda gaa namni lubbuu ta'e qaalii kennuu dhiisi mallaqa tokko baaftee namaa kennuun guddoo jabaata. Ati ammoo nas beetee baaftee saba keetii kennuun akka keetitti si boonsaa jechuudha. Ati sanii bootee namni siree irratti madu'allee dhibamellee madu'allee osoo diina faqattullee maduutallee diina hojjettillee maduutallee kunumaan normaal waanuma beekamu gaasela duuti waan hin oolle. Namni lubbuu fi lubbuu ta'e bareedduu tana osoo gartitu osoo beektu osoo argitu hin duuti qaama irratti osoo beektu kennuun kun baay'ee waan ulfaatallee wareegama jabaadha. Akkasumallee wayitti hin baatu kun ammoo gochuun baay'ee gaariidhaan akka qabsaa'ota ammoo carraan akka kiyyaa dhaqqabee fi kadu illeen ittumaan boonan malee homaa nama gaddisiisu illeen hin jiru. Ammoo gaa haallichi jiru ulfaataadha maaliif falmaa keessa jirta waan barbaaddee fi fedhii kee guddoo san hundaayyoo osuma argitu maraa dhiifteetuma hadhatti seente namni qabsootti seene tokko filannoon inni qabu du'umaa fi bilisummaa sanitti ba'u lamaan san carraan ati qabdu yoo dhuguma saba keessiif qabaatu taate chaansiin ati qabdu lamaan kanaan ala hin jiru tokkolleen hin jiru. Kun egaa akkana fakkaatutti ani haalli qabsoo hin ulfaata gaa baay'ee ulfaata kun waan amma akkana jedhanii silaa abbuma keessa seenetu beeka. Har'a hin xiqqaata ammoo akka tiyoorii fakkaatee ammoo kun tattaanni haasofnu hedduu laafaadha amma yoo ta'e irraa akkana jennee akkana goonee akkana jennu hin xiqqaata. Ammoo abbaan keessa seenee achi keessatti hirmaatee beela'ee dheebotee itti rakkatee caphee beela'ee rakkoon isaa qabsoon qabdu hadhaan qabsoo maal fakkaate abbuma jedhu san abbuma keessa jirutu beekaa jechuu barbaadeeti san. Kanaaf ani isa akka kaaftuu kan hin barbaadee fi maaliif warri achi keessatti waan kana wanni jedhani dursa Oromummaa fi mirga uummata kanaa kabachiisuuf isa gammachuu qabaatanii waan kana ofitti fudhatanii keessatti hirmaataa jiranii miirri isaanii warra waan kana carraan argatanii keessatti hirmaanneef maal fakkaatas jedhu akkati ibsitu barbaade? Har'a gaafas hin hirmaatin illee har'a hirmaata. Kakaleen hirmaatin illee bor hirmaata. Waggaa dabreen hirmaatin illee waggaa dhufuma hirmaata. Inni qabsoodha. Qabsoon baabura waan taateef hirmaannaan kiyya kanaa kun ammoo tinuu lakkanii qabsaa'ee kun ammoo ibaluun qabsoofne jechuu hin dandeettu. Atiin har'a qabsoofte sun illee deebitee hamaa qabsoosaniif galee bareedaa taate har'a ammoo qabsoosaniif hamallee ta'uu dandeetta. Haalli si godhullee jiraachuu danda'a qabsoosaniif nama badaa ta'ullee dandeetta karee gaarii taate ammoo qabsooni kan hawaasaa waan taateef kan uummataa waan taateef ilmaanuma isaanii kasi duuba jiru santu borganama akkatti dhaabbatte san dhaabbachuu deematillee dirqama san isaanitti mulqachuuf waan deemtuuf kuni
hedduu bareedaadha kan namni qabsoo keessatti wal jaalachuun fedhii walii qabaatuun uummata ofii jaalachuun ofii isaatiifuu jaalalaa fi kabajaa guddaa walii qabaachuun jaalalli dirree qabsoo san keessa jira yeroo sanitti akka hin beekutti dirree qabsoo san keessa jiraati hundaafuu jaalalaa fi kabajaa guddaa qabanii jechuu barbaadeeti kaleessiin hirmaatiin har'uma sii dhufaati. Hayyeega dhugaadhaa qabsoon biyya keessas ta'e biyya alaa qabsoon dirree qofaa miti naagala garuu inni achiisuun haala hadhaawaa keessatti waan gaggeeffamuuf lubbuu wajjin wal qabatee deemu waan ta'eef waan kana si gaafadhe mee egaa wanti kun amma si mudateera rasaasaan rukutamte moo maalidha mee akkamitti? Rasaasa waraana mootummaati. Itti yeroo sanitti humna jajjabiitiin naannoo laga dharroo jedhamu kutuma baalee keessa yeroo san achi wal geenye achi turre naannoo mooraa turre achitti yeroo kana humni diinaa yeroo kanatti information keenya argatee mormannoo dhufe. Humna achumannoo dhufe humnaan diinaati yeroo sanitti akkama yeroo dheeraa lola guddaa deemsifnee turre. Lola yeroo dheeraa diinaan wal qabne keessatti gaa isaanillee irraa nama hedduu dhume lola san keessatti madaa'ee lola kana keessa dhaamee na fuudhuufillee gaa yeroo sanitti jaallan keenya hedduu yeroo sanitti baay'ee namni lubbuun tiyya haa baatu ibaluu inni nu haa bahu ka jedhutu jira malee gaa ibaluu na dura du'ee ammayyii aanaan hin jirtu dirree qabsoo keessatti yookaan maraa walumaan dhumuu qabnaa yookaan mootiin ani dura dabree inni na duuba aanuu qabaa waan jedhutu jira dhaabbii masantu jira jechuudha. Yeroo kanarratti gaasoo dhaamee miila kanarraa dhaamee jechuudha yeroo sanirra battala waraanarra deemee humna lolchiisaa jira miila kanarra na dhoofte dhaabnaan amma yeroo sanitti ijoolleen teenya na fuutee yeroo isaan na fuudhanillee ammallee gurbaa tokko dhooftee narra buuftee jechuudha. Kasadaffallee dhufnaan kasadaffallee qawwee irratti caccabsite asitti amma gaa duubaan ijoolleen achi dhaabbadhaa jedheeni ijoolleen ofirraa dhaabe. Dhaabnaan amma gaarii ijoolleen nama waraanaati achi lafa amma diida xiqqaa tokko lafa madhee lafa kanaa diida xiqqaa tokko jira diida kana keessatti nu eeggatee nu dhawaa jira amma namicha nu fixu jiru kana mucaa tokko jira amma qawwee guddaa qabaa mucaan kun arge bakka inni jiru namichallee gaa yoonu mucaan amma xiyyiitimaa fuudhee dabarsee muka manni jalaa nu fixu kana achi humni na fuudhanii naan deemanii lafti yeroon sun aduudha sakattaan diinaa yeroo sanitti baay'ee ulfaataadha baay'ee haala hamaadha humni Itoophiyaan qabdu akka yeroo ammaa iltiraa jiru kanatti godina Baalee fi Hararuma irratti deebi'ee jechuu yeroo sanitti baay'inaan humni isaa yeroo sanitti qabanii lolli hin jiru lolli yeroo sanitti deemaa jiru lola adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa lamaan jidduutti jiru keessattuu godina lamaan kanarratti wanni isaan qaban akkuma jirutti deebisanii uummanni kennan hafne nuti akkasitti ganama galgalan jala deemnee uummata keenya kana nuti garagalchuuf nuuf uummata kana addaan baasuuf nuti addatti taargaa itti godhanii uummata keenya kanaaf nu addaan baasuuf wanni isaan hin dalagin tokko illee hin jiru. Asii galaftitu yoo xiqqaatti lafa dheeraadha kiiloomeetira 100 hin ta'u ol ta'e malee gadi hin ta'u. Lafa kanarraa gurmuu isaanitti naan baataa turanii akkasitti lola san keessaa fuudhanii naan deemanii. Haga akkasitti na baatan haga itti ol na jijjiiran haga akkasii ol jijjiiran osoo asitti lolli irratti ta'u osoo dhukaafnitti ta'u dhukaasa kana keessa osoo akkasitti baatanii naan deeman kan moo yaala tokkollee argatiin akkuma faashaadhaan haga immoo yeroo sana hidhan malee akkasitti deemu lafa Daarwina jedhamu dhufne naannoo Daarwina jedhamu kana dhufne amma nama ogeessa jira nama ogeessaa gaammachitti danqaraana kaanii amma nama haga tokko waliin laga weeb janiini laga weeb kana keessatti nama ogeessaa na barbaadanii namni suni nama Oromooti nama baay'ee qabsaa'aadha dhaaba kana keessatti amma maqaa dha'ullee hin barbaachisu miidiyaa kana irratti nama amma biyya jiru lubbuu isaatiif gaarii miti nama hedduu nama jabaadha namni sun na hidhe achitti bulii torbaan tokko na hidhee jennaan amma haalli diinaa yeroo sanitti akka malee uummata maabara galchuu uraneelee silaa bobbaatee jirtu lafa keessa jirtu hundi isaanii kaan dhaananii wachii kaasuu maal godhuu ajjeesuu haga sadarkaa mana irratti gubuudhaan buqqisanii bakka tokkotti uummata deebisanii lafa tan ala godhuu barbaadanii jechuu karaa silaa fuula Sumaalee gaanu kan hunda nama keenya ol galchanii lafa kana diida godhanii maal godhan akka bineensatti keessatti nu adamsuuf waan kana jidduu haala hamaa ture yeroo sanitti. Osoma kanaan jirru ka ammaani yeroo kanatti gara Somaaleetti bahuu qabna madooleen dhaabaa gara Somaaleetti bahuu qabdii ka jedhu dhaabaan ajajni yeroo san kenname jechuudha akka ajaja waraanatti yeroo sanii dhugaasaa bakka kootu jira
akkasuma ajajoonni jajjaboo akka jaalcaalaa leencoo namoota hedduu jira namoota jajjaboo jira yeroo sanitti dhaabni ajaja baasee humnummaanuu biyyattii kana keessaa bahuu danda'a akka jedhu yeroo sanitti haalli jireenyaa baay'ee ulfaata madoo bakka itti wal'aanatti hin jiru dubbeen hin jirtu diinni diina yeroo haalli uummata keenya kanallee akka jiruun abdii kutachiisanii kaan hidhaan kaan ajjeesuun kaan saamuun akka fedhan godhuudhaan waan fedhan irra dalaguudhaan kana godhanii gara Sumaalee deemaa turre jechuudha yeroo sanitti amma nuti namni 6 hin taana. Ijoollee madda akka deemnu godhanii nama nu godhee dhaabni yeroo sanitti atiin gara Sumaaleetti akka baanu nama yeroo sanitti miila feentu xiqqoo wal qabattee jirti ammoo laaftu hedduu laaftu yaa waliin dhumuqu akka amma jiru kanatti gogee yeroo sanitti akka amma qajeelii kana akkanatti hafee harree bitanii amma harree caapuu jechuu duraan caapasitti amma na ta'e malee amma sibiilaaf malee eegasii mana hidhaa keessatti ijoolleen diddiibdee ol deebifte malee yeroo sanitti naan caapuu. Amma jaala kiyya tokko jira Ameerikaa jira nama kana yeroo dheerallee waliin turre dirree qabsoo keessa amma yeroo kanatti isa erganii dheeressaa roobaa jedhanii amma inni harree bitee harree kanarra na kaa'anii akka gara Sumaaleetti deemu waan kanadhaan murteessanii yeroo kanatti baanee jechuudha namni deemu namoota Sumaaleeti namoonni Sumaalee kun egaa nama dantarratti hundaa'anii deemanii uummata nulleen hin deemu Tigreelleen ni deemu. Nullee raawaa fudhatan Tigreellee raawaa fudhatan duubaan si ajaa'ibsiisu keessa waan seenaa keessatti namni hin daganne keessa waliin dhoffatan iccitiin qaban ka Tigreen deemulleen iccitiin qabu kaabaa hun deemulleen iccitiin qabu jedhe lamaan waliin dhufan lachuu kennallee ergannee isaanillee kaan ergatanii jedhe waliin dhufanii ani beekta abboon nama akkana na bira jira nama hagana na bira jira hagam irraa fudhatte an beekta hagan irraa fudhadde mallaqa deebinee gara addaan qoodannaate iyya mallaqa akkasitti nu qabi amma jarra siirte ati jaran irraa achiin gori jedhanii walitti himanii akkasitti deemanii jechuu bizinesa kana dalagu amma namicha kana qawwee ofii kennineefi isiin nama lama qawwee kennineefi harree rakaanii amma lafti tun lafa akka malee oogwitu namni hin jiru laggeen silaa jiru bakka malkaa bishaan silaan irraa dhufu hunda kaambii waraanaa gurguddoo qudinni gubbaa jira jechuudha. Amma uummata keenya afaan beeknu keessaa baane uummata Sumaaleeti hedduun keenya yeroo sanitti afaan hin beeknu nama tokko qofatu sheebbareen tojaniini nama naannoo karaa magiriirraa kana afaan beeka afaan Sumaalee beeka nuti keenya afaan Sumaalee namni nu keessaa beeku tokkollee hin jiru isa tokkicha qabna yoo tokkichi kun nu jala dabe garri deemnu tokkollee hin jirtu gaa maa jara kanaa walii galuu hin dandeenyu osoma karaa deemnu gaa yeroo gaffagaannee amma karaa boordaraa atini Sumaalee waraansa amma sila karaa amma dooloo jedhamu kana laga weeb kana ragadi karaa cirratti jamaanii daka gaffagaannu halkan osoo harreen ooftu ijoollee miilli kun amma deebi'ee duraan hundiriiru diinni akkanatti danqaraa hundi yoo xiqqoostee tuqaata isii dhufee xiyyeetii sirra dhawaa ture sirra dhukaafti ardiin tun hundi mootummaadhaa xayyaaraan gadi naqanii helikooftara kanaan kun karaa Somaaliirraa ol deema kun gubbaa gad deema ijoolleen qawwee harkaan qabdu nama qawwee harkaan qabne tokko namni harkaan qawwee qabu hin jiru nama ofirraa akka sibiilitti ofirraa yeroo sanitti uummata naannoo sanii fakkaatee deemu achuma miilli qasham jedhee na cabee jechuudha harrema gubbaatti. Yeroo kana gandi Somaalee kan nutti turu yoo xiqqaate sa'aatii 6 jechuudha namni ganda Somaalee kan nutti dhihaatu sa'a 6 miilaan namni akkamitti deemu sa'aatii 6 magaalaan hin jirtu waa takka hin qabnu amma birrii 600 qofa qabna hundi keenyaa yoo gana nama 6 nama 7 birrii 600 akkas qabna birrii tan amma ijoolleen 200 nuu kennite kan amma caphee nama Somaalee tokko na bira dhiisanii harree fi anaa mucaa tokko asiin nama kana waliin atas turi Somaalee dhaqnee sitti deebina ati as bakka kana taa'ii naan jedhu amma duuba namoonni ijoolleen maan ta'e tun gaaffii filannoon hin jiru wanni biraa hin jiru egaa akkisiin gootu hin jirtu isiillee numaa madomaa homaa walirra hin jirre homaa godhuu hin dandeettu dabran isaan ana machuma caphee bakkuma sanitti hafe jamnaan amma gaawwanni karaan namni qubsuutti namaa hin jirtu karaan hin jirtu lafti lafa ala bineensa malee homaa hin jirre bakka kanatti gaa amma waan biraa taanu dhabnaan abbo beelaan dhumne mucaan bira jiru kanaan namicha Somaalee kan haa ergan wayyee maal goona abbooti harree tanallee nu qabi birrii wannallee nu barbaadi magaalaa hiitti jira magaalaa sana dhaqii waan nyaannu midhaan wayii nu bitii jenneen namicha amma birrii 50 ganda isaatii hin bitatee 50 midhaaniin nu bitee gara galee amma 50 sanillee waan bitinsuuf yeroo sanii midhaan hedduu qaalii lafa sanitti nu bitee bulii haga tokkoof waan kana nyaannee jennaan ammallee gaama birrii taan dhagaaftellee dhibbaaftellee itti kenninee nu bitii jenneen amma harree kanallee fuudhee ganda geessaa isinii geessaa nuun jedha harreen kun kaasitti simbiraa iyyaa simbiratti rakkataa harree kanallee akkan illee faayidaan qabu anamni miilli kun na eelee itee eelee eelaa fi dhiigni kun akkan na keessaa yaa'a maaliif namni gaammaa waraanamee lafeen cabxee osoo hin hidhamin guyyaa
lama ooluun in jabaatti guyyaa lama ooluun baay'ee ulfaata amma haga guyyaa minuu gara guyyaa 5 akkasitti ga jiru amma waan biraa ka goonu qabnu lafti boona namicha illee fudhatee mallaqa illee fudhatee achumaan baate guyyaa lafa Somaaleeti naafi mucaan amma achumatti waliin hafne jechuudha bakkuma kanatti hafne naafi mucaani osoo nu waan tokkollee nyaannee dhugin miilli keenya yaafi ka gurballee achirraa ol ta'uu eegalee jechuudha. Gargaarsa akkamii argatte jettee? Kuma gargaarsi tokkollee arganne hin jiru tuga amma gargaarsi tokko kun bakka kana eeggannu tokkollee hin jiru duuma eegganna malee wanni tokko ka eeggannu tokkollee hin jiru. Hedduu amma namichi illee nu jalaa badee waan garaa nama nyaataa keessa amma mucaan du'ee naan jee jaal Magarsaa du'ee maal taanaan jeen mee ol na kaasii jedheen yoo dandeettee mucaan amma lafa ol qabee kana rakkisu nama beellitti jirtu ka dadhabee annaa jedhu kun ol fuudheetu naafi gurballeen mataa lafatti dabarree jechuudha adda tanaan lafatti dabarre nama guyyaa 12 waan nyaateen akkasitti jiru kafu yommoo miilli kun itee akkasi jiru gurbaan achuma du'e jeena biraa dabre bes inni beelatti jira malee anaaf rakkataa jira malee nama fayyaalessa madoo miti nama madaa'im nama isaa fayyaalessa du'e jeetuma china biraa fiigee magaalaa cirratti jedhamu jira jedhee achitti harka kennatti mucaan eessaa dhuftee nama madoo akkanaa biraa dhufe mee duree biraa isa jira namichi du'e bas du'e biraa deemte du'e biraa deeme ani du'e hin jiram gurbaan na biraa deeme guyyaa 12 gurbaa malee guyyaa 7 ole bakka san akka kasi ciisan osoo akkasi taan sochiin waan ajaa'ibsiisu ana akkasi giraa gaddeebee akkasi ciisu rabbummaan fidee rooba fi rooba jechuun lafti tun lafa baratiin sakantiin siin jedhaaf daqiiqaa 5 daqiiqaa 5 sakantii 5 fadhatu sana keessa gabbaateen dhaabanne duuta abbaa zalligee malee rabbummaan guddina ofiitiin rooba fi rooba guddaa roobee halkan kana bishaan gadi dhiise bishaan ardii rabbii tana fuudhanii halkan kana jala naa jedhanii asii bishaanuma jala yaa kana in dhugee ana amma gaamiilli akka caccabee akkasitti burkutaa akkasumatti jira eelee shamee lafeen tun firaafiin keessaa yaate akka godhuun qabu filannoo hin qabu namni hidhu hin jiru hospitaalli jiraatee hospitaala hin jirtu nama bira hin jiru addatiyya akkasitti taa'ee maayyee lafti tun lafa naannoo Sumaalee tana yoo lafti rorroobee xiqqoo ganama margi hiiti xiqqaan akkas fifiila eegalee miila kan akkasuma lafa siqee marguma fookii jiru san fiila san akka gartee nama jimaa qabu qaccee san irraa kutee nyaachuu eegale osoo akkasitti qaccee san nyaadhu osoo akkasitti baala xixiqqaa san nyaadhu baalluu naa baase maayyee laftummaa nuu nama gartee roobni illee ittuma kufee ana ofirraa marga kana ofirraa nyaachaa ture ati soo marga kana akkasii nyaadhu mukni kun firii baasee firii mukatti ol guddadhee jechuudha osoo naannoo sanii deemin nyaanni kiyya ganama galgala baanoo mukaa kana bishaan kanuma ofirraa dhugaa akka horiitti haga akkasitti taa'u maayyee osoo naannoo saniin deemin mana kanaaf haga makiinaa sanii yoo xiqqaatte guyyaa 2 deemaa jechuudha haga makiinaa diimtuu sanii irra akkas deemuuf guyyaa 2 guyyaa sana manarraa fudhata miila waan dandeemneef lafarra akkasitti deema ati haga maayyee gaa bineensi eelaa fi shama kana suufee bineensi hundi wanni akka raabisa maali kunneen hedduminaan faana ajaa kana suufee halkaniif guyyaan bakka kanatti hedduun jala dhaabbataa ture na rakkisaa ture ka tokko ga'ee osoo akkasi jiraadhu rabbummaan gaa lafti illee nama rooba ummannummaan Sumaalee ka ofirraa olii gadi deemu ka gaa ofirraa gaala tiffatu ka ofirraa godaanna yaatu tikseen gaalaa ofirraa lafa abuuruu jedhanii lafa tana gara sila margi jiru warri horiin warraa dheedu abuuruu yaatu anaa ciisu bakka kana dhufte waan nama ajaa'ibsiisu amma ani gaa bahuma lubbuu eeggadha malee waan tokkollee eeggadhu lubbuun tun akkuma bahuma sii eeggadha waan biraa tokkollee eeggadhu hin jiru ibaluu kiyya na gargaari waan hin jedhu tokkollee hin jiru qabsoodee kalee anatti itti seene gaabbuuf illee hin taa'u gaafun itti mugammadda warri Somaalotaa kun qawwee yaanii na dhufanii na dubbisan dhaga'uuyyuu amma tokko achi dhaabbatee dhagaa na gadhiisee dhagaa na dhaayidu anaa ciisu anaan dubbadhu gamana duubarra garagalee duuba afaan qawweetiin duuba tokko afaan qawweetiin bakka kana kenna waraane duuba anaa ciisu guf godhee na waraane xiqqoo nafni natti aduudee akkana ofirratti wallaalu hin jire jedhanii warri amma naa kanarraa mallaqa barbaaddisiin akkana jiru kanarraa amma siin fuudhanii waan silaa qophiitii hiikanii waa kee barbaaddanii homaa hin dhabanii abbooti maalii naan jedhanii ni beekta akkana jedhanii nama safara ofirraa karaa deemuu nama safara jechuun naggaadee ofirraa karaa yaatu jedheeni jennaan ati abbo lefi malee akkamti naggaadeen fakkaattuu naan jedhanii naggaadee jedheeni eessa innaan bakka akkana jedheeni ofirraa gaadee lafa hin beekaa itti hime asii fuudhanii amma gaala isaanii kana naa ilmanii naa kennanii
xiqqoo horii deemanii ati ganaa gama akka turan hin beeku hedduu guddoo turan jedhu sun rabbumaatu naa godhe malee homaa walirraa hin qabnu ani gaarii guyyaan beekta guyyaa kee malee illee hin duutu amma fiiganii aanan fuudhanii naa fidanii aanan isaanii yeroo sila aanan isaanii achi ga'uu naqqisa kanaan marguma gurraachuma kan naqqisa hafuuruma aanan isaanii tun rabbuu naqqisa jechuudha diddiga. Haga akkasana gootu akka nan marsitu osoo bishaan fuuteen irraa onna gootu duratti rabbumarraa argannetti rabbumaaf gooti waan kana waan irraa dhabnaan illee kanaa gooti maayyee osoo diddigu aanan kan hin fudhadhee fi fudhannaan abboo ganda asii gadi ganda sogaan sumaaleetu ciisa asiin akkana yoo dandeetti kee gaddeeminaan jedhan. Ana mana guyyaa kanaan isaan naa kennan kunuyyuu anaaf ji'a tokko jechuudha na baajata ji'a tokkooti jechuudha har'a isaan irraa fudhadhee dhuge kuni. Maayyii osoma akkasiisiku danqaraa lafti tun magartee wanna jettu osoma lafumarra deemu naannoo leencitti dhalee naannoo kana dhufee ofirraa ciise dadhabee daawwan jedhu leenca asumaa gurgurii maal jedha waan jedhu leenca si dhalee gara galgalaan irra mammarsee ofumarraa inni leenciisee ilaalaa maayyii ijoollee faa ilmeelee isaanii ilmee xixiqqoo tana faa gabbaasee tapsiisa ilmeelee tana faa na tapsiisa natti asoriitii na bira dhaqxee dadachaati maayyiin afaan wal fudhannee isaanii osoo akkasii lafa tana jiru gandi gaafas amma jarri naa akeektu kun itti bu'uu dadhabe as dhufanii lafa tana qubatan amma dhufanii as qubatanii jechuun mannummaan isaanii kun lafumaan jiru tana dhufanii warri qubatee gandii gootuun amma dhufanii horii kaasanii lafa tana qubatanii warri lafa tana qubannaan amma gaammaanis amma ganda kana bahuu qabaa jedhee shorroqeetu osoo harkifadhu amma deemee hafuura gandaa dhageenyaan guyyaatti aanutti ganda dhaqe. Mana hijjiraa manatti aanu yoo dhufu dubartii wayii ijjite duuba tan silaa dubartii homaa bishaanuma nu baasaaf magaraatiin isaan kadhadha malee mallee irraa fedhu illee hin jiru dubartii yoo argitu rifattee nama akkanaa namni argee wayii beekaadhe namni takkaa nama akkanaatu argee hin beeku gurra qabattee ijjitee ganda keessa fiigte. Ijoolleen dargaggeessaa kun yeroo achi dhufnaa yeroo achi dhufan dhakkumaa fi toomuu kanaan eegalanii waan tokkollee nuun deebifne naannoo qo'an jallisanii buuf akkuma bineensaa naqanii warra akkana naquu kana amma maayyii jaarsa hii tokko dhufee narra lafa dha'e narraa dhoorge ijoollee namni kun maal isin godhe intala maal namichi kun maal si godhe lakki hangarraa rifadhe malee homaan godhe ijoollee si maal namni kun maal isin duraa balleesse ijoollee isaatiin nu nama akkanaan beeknu bineensa seenee bineensa namni kun bineensaa ilma namaatiin ilma namaa rabbi akkana godhe waan gootan dhiisaa jedhama namicha abboo dhiifama nu godhi rabbi jee dhiifama nu godhi na jee achi yommuu fuudhanii muka hijala na kaa'anii asii waan akka buna hiitii waan akka shaahii waan akka mallee waan wayii kana naa kennanii asiin akkanatti yoo dandeette qubsumti uummataa guddoo kee jira asiin kee gaddeemi nama na gaddeemii naan jedhan amma yeroo kanatti gara deemuun qabu amma garam deeme ijoollee lama faana godhanii ijoollee tanaan fuudhaatii deemaanii sii deemaanii yoo kan fagaanne taate gara ammoo kun raana baa'ooti mootummaan ammoo ollaa kanatti argee gara nama madoo kan naannoo kana dhoksitanii seeftuta ammaa himinaa jedha bornu hidhanii borga nama nullee gaarii miti bornuun dhiisanii nama kan nurraa deemaan yoo dadhabdan ammoo achiin deemaa tejjeessaa jaan jaarsi nurraa deemaanii ganda kana fageessaa ajjeessaa jettee amma ijoolleen tun duubasii waan maal qabda mallaqa qabda maalii qabda jetti lallaalanii maayyee ofumarraa soba gandarraa achi ganda dhiibdee firra na biraa yaate ati aga lafumtana keessa taa'u maayyee gaagama kanatti rabbi lafsana na rakkisu baatii shanga'e jechuu lafa tana keessa kan nama kenna tokkollee ittiin bahin ka uummatuma kana keessa lafa tana keessa ofiin marsu akkanatti rakkadhu baatii shanii ga'e jechuudha gaafa baatii afuraffaa kee fixee shanaffaa gara silaa xumuratti geennu osoma ofirraa akkasitti okkolu namni tokko amma maal godhee muka akkana waan akkana amma deemanii kana gartee si jala kaatanii ittiin okkolan kana muree naa kenne abboo waan kanaan okkoli naan jedhee waan kanaan okkola amma gaakaraan an deemu hundi eelaa fi shama uummanni kun uummata hospitaala ofii fuutu mataa isaaniitiif hospitaallee jiru yaala tokkollee mataa isaaniitiif qabanii amma lafa tana keessatti akkasumatti uummata kana keessatti akkasii cinqamu akkasii rakkadhu maayyii manguddoota isaanii ganda tokko dhufee yoo dhufu amma namni gaafa duraa waan jiru kuni natti dhufee gurbaa wayii kuni gaafa duraa harree fi maalii wanneen nu jalaa gurguratee bade kuni obboleessi nu dhufee jarri wal fakkaatanii abbootii obboleessa baluutii naan naan jedhe akkasii obboleessa baluutii ta'uu hayyee meenaa yaami jedheen maal hin beektaa naan jennaan lakki hin beeku naa yaami jedheen
jennaan ammoo obboleessallee hin beeku obboleessi gaa waan dalage beekaa mallaqa nu jalaa fudhatee harree nu jalaa fudhatee nu jalaa bade jennaan amma manguddoo isaaniitiin abbaan nama kana naa yaamaa namni kun gartee waan akkanaa nurra dalagee harreetee nu jalaa fudhatee homaa isin hin goone takka waan tokkollee isin hin tuqne naannummaa waliin qabna daangaa waliin qabna ollooma waliin qabna amma wanni tokko kan isin irraa fuunee waan tokko guyyaa tokko bishaan keessan gannaqne hin jiru namni kun waan akkanaa irraa qaba waan kan irraa naa fuudhaadha. Nama kana irraa qabda irraa qabda maal irraa qabda harree tokkoo fi birrii 100 irraa qaba irraa naa fuudha. Homaa waan kan irraa barbaadu hin qabda hin irraa hin qabdu yoomna kennitee jedhama. Asi balleessuuf illee homaa inni sirraa barbaadu hin jirtu. Mee waan gootan eega amantii islaamaatiin bultan quraana nuu fidaati naafi nama kana quraanaan dadda nu baasa. Yoo inni quraana naa qabate homaa hin dhiisaaf rakkoo hin qabu. Somaaliyaa jarri quraana fuutee inni illee hin amane. Fuudhee jedhee. Maal sirraa balleessee jalaa fuuta nama akkana jiru maal gootaa waan isaa fuute nama kana waan isaa jalaa fudhattee jalaa baddaanii jedhanii amma malli maarreeti maal feetaanaan jedhan homaa waan irraa fidhuun qabu waan karaan dabru barbaada gara uummanni Oromoo jiruu fi gara qubsumti uummata keenyaa jirtu ol deebi'uu barbaada nama kana waan kiyya irraa naa fuudhaati laaspoortii irraa naa fuudha abboon harreellee gurguree fixe homaa harkaan qabu birrii 100 dur nyaadhee fixe waan takka harkaan qabu homaa harkaan qabdi amma malli maarreeti maal goota. Ati amma kan feete yoo sila amma gara uummata keessanii taate gaalas si feenee qubsuma uummata keessanii yoo si geessine hoo jedhan. Ammoo namoonni barbaadu sanuma. Amma beezee isin mallaqa isin irraa fudhu kanallee isallee taajirummaaf illee hin deemu waan aan godhu tole gaasanumaa naa godhaa jedhanii amma manguddoon namichi yaamanii gaalarra kaa'ee fuudhiiti bakka Oromoon qubattu geessi jedhanii laftitti meel siin jagaa yoo xiqqaatte guyyaa miila namaatiin guyyaa 6-7 hin deemtaa jechuudha fageenya lafa tanarraa miila namaatiin gaa miila warra lafa sanitti deemu kan makiinaan hin jirre kan namni sun akkamitti deemanii bara namni tokkichi maayila meeqa deemu ajaa'ibsiisu fuudhee gaalarraa naqee naan deemee lafa silaa ala lafa onaa agartee itti dur Oromoon irra qubattu amma Oromoon irraa godaantee amma lafti tun alaa leenca malee wanni tokko lafa tanarra hin jirre bineensa sattawwaa kana leencaa fi gadamsa bineensa rabbii kana malee wanni tokko irra hin jirre lafa tana fidee ala kanan na buusee abboo ganam loon Oromoo horiin Oromoo ka bobban bor as dhufanii lafa tana bor in dhufanii asitti dhufanii gandi kana beektaa naan jedhu akkasii yaa'ee abboo bakki kun gaarii miti lakkisii naan deemi jedheen hin kenne tana abboo asii ol deemuu hin danda'u naan jedhe numa. Haganaa gaa'oo nama namchoo achiin deemee lafa bakka fedhe gaali sana ala darbee na biraa deemee illee homaa wanni tokkollee namni isa gaafatu illee hin jiru akka fedhe godhuu danda'a. Waliin deemee itti osoo waliin deeme lafa na kaa'ee na biraa dabre. Seenaa